Anin tanaa bar nin gabaladhaanoo biraan jiraati hanga gartee lubbuun na keessaa baatu kanaa tokkicha kanaa miti hanga cabsanitti ani irraa hin gabaladhaa umaatii miti. La anaatu isinitti Jara gartee nama kurnan dhufe sana ati gartee tokko tokkotti hin beeka isaan hunda'i walitti guuramanii haammasanii akkanumaanuu harki kunaanuma fayyaa buqqaadha silaawii nan cabne niin gabaladha umaatii miti. Way badana awaa isaan san hundamo yookaanuma jiraata maaliif ni beeku. Yaa boga re'eetiin taayitaan qabne maasis kaateen illee jiiltu akkasitti tumamte namni isiitu kan jirummaas duniyaa bichaatu raase akka baatu gartan hordoftoota duniyaan bichaa mucaa raastee dhiigatti raaste mee eenyu wajjituke haasirra beenam kudhanii natumanii jiru eenyu nam kudhantu Fayyaa buqqaadhaa buqqaan nama bayyite. Kanaafuu badiin ta'eeti waan jiru ollaan safeetes naati. Lala intuqin kaasa reefu akka galtee jirta. Kana boodaas naasi wallaana bakka wanta. Harkaan intuqin. Isaanii hojii dubbiin godhin ammaan booda badiin ta'eeti dhibbaatti tanallee. Lukkuu rifee bilaa goflaa gadhiise. Mee eenyuus tokko dhiiratamtu harkaanis tokko kan dhiiran kudhan naffitan jettu faradaan. Bakkaanan jirutti gartee mucaa tokko bira akkumaan dhaqetti mana namaa sana anumaa jiru achitti gartee nama nabbittee nama na jala daleettee nam kudhanfaadhaan na tuman hordoftoota fi daawwattoota keenya. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Orootiifi sheer laayik godhuu hin dagatinaa. Eeyyee maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Orootiifi hanqeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree itti hirmaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Orootiifi yoo yaa ilmaan Oromoo dhagaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni keenya ho'onnee irraa burqe barree bikka jirtanitti jee isin bira haagoo isiniin jenna onnee irraa isin jaan rubburraa isin jaan hordoftoota keenya yoo karaan jiraannes koommantii irratti yaadni keessan waamee qarraa nu qaba koommantii adda addaa nu barreessaa yaada keessan nu barreessaadha maaliif yaadni keessan waan taane yoo kan jiraannu taate irraa nu qaba wanni kun yoo ka dhugaadhaan gargaarsa ilmoo namaatiif yaa nu taates itti nu jabeessa. Tanumaafuu yaada keessaniin nu bira jiraadha isiniin jenna. Halee gartan waan mucaan kun mare. Duniyaan nam kudhan nabbittee isiif balloo nam kudhanii na cafaqanii. Nam kudhanii mee isa nam kudhanii hin cafaqanii rabbii keessa adootu. Micii yoo bichaa raasee akka baatuu biranaatti raasee beeysee dhadhaa baasee gadhiisee jechuudha. Isiin bichaan akkasin raastee nam kudhanii na tuman nam kudhanii harkana cabsan jiyaasoo. Akka lukkuun riftee mataa isiin gadhiifte. Gartan waan hangas waan niiti jecha waan hangas takkatti waywaachuu taa'u jecha asirra bahee yoon ana kanan goone yoon hin fuusne jiyaaso akkasiin hin jiilu gartan as bahee fi niin fuusisaa dhugumaan godhaa jee haasawaa jechuudha. Namni kanaaf maal beektaa nama taayitaa hin qabne nama bikka harka du'uu deemu. Namni kanaa kun bikka hin fakkaanne du'a. Maaliif bikka isa nyaanne hooqate haa. Kuni waan isa nyaanne jaarsaa jaartiidha. Jaarsaa jaartii namni waliif fayyisa malee jidduutti farda yaadee addan diigu. Akka feete taatullee jaarsaa jaartii haqa isaanii rabbii beeka namaa miti. Jidduu yaadu qaba malee addaaniin diigasiin fuusa yoon hin fuusifne je'ee jaartii namaa ol ba'een hin dhaadatu jechuudha. Dhala malee dhalaa hungoo dhalaan waan akkanaa tana ni yaaddi. Dhalaanuu sammuun ni yaaddi. Dhalaan adeemtee hartu malee sammuun ni yaaddi. Sammuu akka mucaa kanaan qabdu ajaa'iba waan ajaa'iba taati dhuguma kiyyaan banaa hordoftoota kiyya. Dhalaan sammuun ni yaaddi. Dhalaan aartee hajaa jirtu malee mucaa kana harka dhibbarraa dhibbatti sammuudhaan yaaddi. Ijoolleen xixiqqishoon kalee dhalatte waan akka mucaan kun haasoo jechuudha buleen kee ni gartan. Mucaa nama harka du'uu deemu. Mucaa bikkan taane du'uu deemu. Mee akkam goonamee? Riftee gadhiiste harkinis daakame. Mee akkam goona? Sanuu dawwaleeti yaa birraa ati faa wajjiiraa laalmee mucaa kana fardasaa yaa birraa an dhuga wajjiin jira anaa dhaqeewu yaa birraa ati faa wajjiiraa nam kudhan na taatanii nam kudhanii na tumtanii mee akkasiin ammaas deebi'ee viidiyoo irra beekasiin nam kudhan san jee waraabee jechuudha.
mucaan kun duuba namaa yaadu jettammoo maraataadha jettam mucaan dhiiroo maraataadhaan na keessa dhufee maraataadha maali? Namni tokko waan takka irraa gorsanii fudhata dheenga duuba akkasitti duniyaan cafayxee jechuudha. Ganaatti deebitaa ganaatti hin deebi'ati dhalaadhaa jechuudha. Isaa dhiiraa karaa albee eebar gocha isaatu dhalaa isa godha adeemsanii deemu jiruutu dhalatti isa deebisee dhalaadha. Kan akkuma dhalaatti yaada. Akkasiin deebi'ee maas deebi'ee nama dhaadataa jechuudha. Yoon an takka takkatti irraa hin baafne mee eenyurraa baasanni mee harraa baasu san haa barbaadatu ammaasis nama inni oli qabatee fidison kanama isaati jedhu san asaa bahuu fi dhuguma rabbi yoo kataatu taate mucaa afaaniin ifin kabajne mucaa bikka harka duudee mucaa sababa nama harka taa'u ammaasis ragaadha onni hundinuu waan hunda irraa maraa jira nuti mucaan afaan isaa tututu isa jeesa kana afaan isaa isa jeesa bikka hin nyaanne hooqatee bikka hin taane keessa seeneeti ifa jeesuu deema malee kun kana gayaa deemu tolaafis hin deemu kun du'uuf deema nama harkatti re'eetii taayitaa hin qabne nama bikka nyaanne hooqatu bikka hooqattee isa darartana qaceellotti hooyineetimtis akka inni fayyu goona if akkana godhu jiraami qaceellotti hooyinantis qaceellotti hooyineetiti akka hooqaan sankaa bikkas nyaanne hooqanne isa goona nutis eega kana fedhe as beheetimmaas nama dhaagataa nam hodhanii natumanii yoon irraan kafallee mee maal raafala kana karabbii nuu tume karabbii nuu tumeen nama tuma amma namni silaafis waan nama hedduu seenu namni waan hin nyaanneef haa distii hin nyaanneef bololu waan harkan takka haa naguma bololunii fi takka waan isanneen keessa namni waan isanneen keessa seenu takka bikka hin fakkaanne miidhama bikka hin fakkaanne du'as. Kana mucaa rabbii nuu tume namni eessarraa tumame nam kudhaniin naa himame nam kudhaniin na tuman jeemma haasa ol bee nama xiqqishuma takkallee hangan takkallee qaanyuma xiqqoo takkallee keessa kaayan deemne ajaa'iba waan nattaa tanaa bar yaabbulee kii mee tiimaa yoo isin dhagee naman dhaga'ullee dhabeetaa mee tiimaa maali namni kana abbolee kii yaaboo najjaashi ati mallee siif hin dhaamaatiti boo du'u barbaadamoo yaa lukku dhageeffadhu du'u barbaadamoo akkamiti ati dhiirtinuu sin barbaaddu yaabaleesi dhiirtinuu sittin qisaasaa miteti ati duniyumaa siigaa duniyaanu kasi siraaftee kun akka dubbaa akka baaduu siraaftee beeksitee si keesse dhiira kami kanatuman jettee haasawtu isii si beeksee siraastee firifiri si baaftee ara deeroo firifiri si baaftee jaarsaa jaartii namaa hedduu beeyi. Tolee yaaduu feennaan tolee yaadiif abdiifis tolee yaaduutu hin jirtu abdittis yaadu jirtaati akka nama abdii yaaduu godhuu jirtu malee adeeroo naqaan siima abdii yaadu jirta ni toltaa fi ilmaan kana sii gargaara naayime ogguu jaarsaa jaartee dafa geessite haadha biddeenaatti fiddee ilmaan namaa yatiimee suufeeta adeeroo osoo haatiirtu mee ati nama yaadu nama sammuun tun taatu xiqqoo yaadu yaabbuleessoo waan akkanaa akkamii yaaddaa'u. Naayima deeroo dhaaphuun mallee dhaaphuun siin jaa dhaaphu dheengadda taatu si dawwaleetiin birra ati bikka tana keessa mee maal si naqe nuti isii wajjin dhimma qabnu isii fi balloofaa wajjin dhimma qabnu ati maal si naqe boo maaltu nan naqineen haqaan na naqe haa an haqa rabbiin na naqe malee waa duniyaan nanneene waa balloon nanneene waa abdi nanneene waa atis nanneene an haqaatu bikka tana naqe haqaa bikka tana naqe if kabajuu iddi akka if kabajuufi sii galeemma if kabajuu if kabaji dhadhaan ifii jee na dhugii jee jaan siifiin dawaa qabaa tamaam ifumaa ji'iititi if kabaji abbaa if kabaje namni illee kabaje if kabajaa jirtu akkamitti kabaji na boob igaatti mee saqaccaana akkamitti kabajna waan akkana balleessaa fadhii doo namarraa gabbu'i nama keessaa ba'e tamaam bultii namaa laaquudhaaf akkanatti hin tattaafatin baalagee ati nama si barbaadu duniyaan namatti sitti hin barbaaddattu arra booda harkeetiin jira nama si barbaaddatte duniyaan dheengaddaa harke akkamitti siraaste boo siraastee dirq an sirraa qabuu nuuf fitina keessee bar duniyaa sirraa qabuu nuuf fitina keessee bar miciigoon harka goggooyitee kaatee bar miciigoon siraasteetiti
gaggabdeemii boo asii achi maal barbaadda? Hogguma dura isii gartee iddoo hogguma isii biran jirre keessatti viidiyoo irra baatee parram jette malee isiin si dhufnaan guyyaa sammaa jetteti. Hay birraa sa dunee qabdee na fiddee naan jette. Dunee qabdee na fiddee jettee akkasii badbad jechuu osoo harkaanuu sin tuqin. Akkasii gaasii tolchite ilaal si raasteeti. Firii si baaftee tamaam. Akka lukkuu gartaa goflaa irraa cinanii qulleessanii takka imimmi takka ta'a goflaa irraa cinanii fixan gartee akkasii bar akkana si gootee si wattalleessee si gadhiiftee adeera qiyyi. Akkasiitiin maas ol baatee inumaa yoo nan hin fuusifne balloo fi duniyaa nama na biteettee haasoo itti nam kudhan kamtu si tume duniyaa bichaa si tume adeera qiyyi. Nam kudhan kamtu si tume asirraa hin qabee akkasii siraasteetiin birraa narraa qabi suurachiifte. Ka birraa narraa qabi jettee akkasii na waywaatte. Tamaam. Nam kudhan kami kabraa naa himee nam kudhan sannaa lakkaaye. Nam kudhan ati sun hin barbaadee dhabeera. Anniin jira hin jiru na seete kudhannan san eenyu kachiiru siif mucaa tokko kachitawa malee. Ifi bal'ummaas gaa viidiyoon irraa muru jiru malee eenyu bal'oon isa harkaas tuqee. Sintuuni duniyumaa siraase. Duniyumaatu si birbirsee si sakraasee si gadhiise malee eenyu si dheedeeroo nam kudhanii na tumanii. Hordoftoota isin gartanii ati mucaa gartee nam kudhanii tumanii maali boo faradni kanaan maal dhiirti kana farda yaatu farda cubbuu buufaa afuuftuu balaa baalageedhaati baalagee bikka fakkaanne dutaarra booda abbaan fedhe si fagoo ati yoo haa taatallee abbaan fedhe si dubbachuu hin danda'u beekodha abbaan fedhe kasi jechaas ba'u isaa beeka namnummaan nama cubbuu hojii dhaabbatu cubbuu kakeetiiti. Cubbuutus hojii dhaabbata cubbuu akkasitti hin beekan. Namnummaan ka'ee waan ka'ee dubbatu maa isa xuuxan jiru cubbuu kakeetiiti. Cubbuu kakeetii. Dhiirtiinis takka taasirra baatee boo dhiira akkamitti dhalaa hojii tumtan kaja'uus ka duraanuu jaartii isaa gartaa midhugaan isin timan ka jaartii isaa bikka ciisee deem intal dalagi joon. Kajaartiidha hangan takka yaadne kajaartii irratti ciisee jaartii irra nyaachuu bareetu akkas jaanaqaan siima deera kiyya. Kajaartii irra nyaachuu bareetutu aboo akkamitti dhalaa hojii dhiira tumtan kaja'u. Mucaa baalagee ifin kabajne kan osoo gartaniiti cubbuu hojii dhaabbattanii nuti haqaa hojii dhaabbanna malee cubbuu hojii dhaabbannu bileen kan hordoftoota dhugaa isinii himna dhugaa. Mucaa cubbuun deemu ka cubbuu qaamni isaa guutuun cubbuu uffate mucaa deemeetis falaas nama gudhuudhaan beekame. Kanaaf akkamitti dubbattanii hordoftoota warri waan akkana haasoftaniis dhugaan isinii himan. Kuni mucaan cubbuu deddeemu nama wajjin dhaabbatu. Namni haqaa hojii dhaabbata. Miciyyoon duniyaan haqa qabdi. Jaarsaartiin arrabaa fi ilkee wal dhawaan akka fedhan wal godhanis isaanii jaarsaa jaartii. Tamaam. Arraan tana hajidduu seenee adda baasuu fedhoo. Isaan akka fedhan ta'an nuti walitti dhiibuu qabna malee adda dhiibuu qabnu haa. Cubbuu dhiisaa isinis namni tokko kaasirra komantii akkamitti duniyaan dhiira tumti. Haqasii irratti tumte dheqeeti akkasitti ol bee waan fedhee haasoo jiraa agartanii hordoftoota keenya. Yaa hordoftoota yoon belleessee jirtaa birraa. Yaa komantii naa katabaa. Yoo belleessellee yoon belleessee jiraadhellee takka naati hangaan viidiyoo biraa bareedduu tanagaa qabadhee isinii deebuutti inshaallah isaanillee walitti haraasina jedhuma jirra. Nageenya juradhaan isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onne irraa isin jaalanna. Bye bye.